Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waayeddu isin dabre maaliyatin nana keeysan qajaartiti. Waayeddu okay. Waayeddu isin dabre waayeddu haasoyne dhufne Facebook irratti osoo hin ta'in YouTube irratti dubbannee haasoyne fixannee dhufne asiin ammoo gama Facebookaa kanaan isin mara salaamachuu dhufne. Waan haaraya isinii fi saaraya uummata keenyaa fi saaraya maali wanni haareenii jechuun oolan maali wanni haareenii waliin viidiyoo godhu takka tun haadha mana kiyyaatiif live irratti haaraya. Gama biraatiin ammoo wanni haareenii uummata Oromoo biratti namni qaala ju'u namni waan Rabbii himu haadha mana isaa asirratti ol baasuun haraam. Qulqulluu haraam hin ta'u. Waan akkanaa tan jaamtuutu jira. Haati manaa Facebook irratti ol ba'uun haraami osoon ta'in fakkeenyaaf akkatti dhoorkaa taateetu jira. Wanni hundinuu akkatti dhoorkaa taateetu jira. Fakkeenyaaf amma qalaasa kanaas kan nime qalaasa kanatti as kan fakkeenya gabaabaa tokkoon uummata keenya kanaa godha. Kuni qalaasa obboleeyyan. Kuni qalaasa kana yoonii fi aanan itti qicatte isaa fi aannan isaatu maal ta'an? Halaal. Yoonii fi farshoo itti qicatte isaa fi farshoon isaatu Haraami waan keessaatu haraam ta'ansa. haraam lakkii isumaa fi farshoon waliin haraam ta'an. Ooyaa. Akkana jechuun fakkeenya gabaabaa sooshaal miidiyaa kanarratti yoo haadha mana keetii akka gartee waan gaafa dhiyoo piraankiin godheettee intalti qooshaa ifiddiibdee gudduutti ifiddiibde. Sun amma fakkeenyaaf amantiin islaamaatii sin ayyamtu. Isiitu maal godhe haraameesse. Waan takka abbaa haraameessa hoggaa jennu ablee qara lamaati sooshaal miidiyaa jechuun. Ablee qara lamaati haadha mana ofii hijaabatte kaayanii ol baasanii waliin haasa'uun maal waa qaba. Fakkeenya namaa ta'u namni. Fakkeenyaaf nuti ol baasaa isiniin jechaan jirru yooniif hin barbaanne. Yooni anamma fakkeenyaaf natti tola haadha mana kiyyaa wajjin taa'ee isinis beekumsa isiin qabdu isiniif qooduu isinis irraa fudhachuu. Ammoo intalti dhalaa takka obboleeyyan please na dhageeffadhaa. Intalti dhalaa takka asirratti ol baatee yoo laflaafoo taate lafloo yoo taate laflaafoo jechuun haadha keessan akkana godhaa adaadaa teessan haboo teessan akkana godhaa adeera keessan akkana godhaa gosa teessan gaggaragalchaa ol kaasaa tuni waan lafloo isii godhaarraa takka. Intalti dhalaa tafsiira yoo beekte ol baatee tafsiira qaraa'isu. Hadiisa yoo beekte ol baatee hadiisa qaraa'isu eenyu abbaa isaatii isii dhorka. Mee eenyu isii dhorka. Aishaan dhiira radiyallahu anha haati teenya dhiiraa miti. Deebi'i Safiyaan dhiira adaadaan ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam dhiira Ummu Ammaaraan dhiiraa miti. Sahaabaa keessa dhalaa dhiira tana gudhibba caaltuu jira. Dhalaan kabajaa amantii islaamaa keessatti guddoo qabdi. Kabajaa guddoo qabdi. Tanaaf namni kuni isaatu balleessa isaatu tolchaatiis. Isaatu hammeessa isaatu tolchaas. Yaa. Saniifuu dhalaan nama misaaliyaanuu akka kiyyatti. Maayikii ol qabadhu. Akka kiyyatti dhalaa yoonii fi uffata isii guutuu uffattee uffata shari'aan haraam goote sun ta'e akkaataa qalbiin dhiiraa ittiin harkifamnetti misaaleef tottolfattee egaa tottolfatuun silaa dhiirumaa fayyamamee miira tottolfatanii lipstick dibatanii meekaap dibatanii asirra bahaa jechuutti hin jirtu ati. Yaa
yaa bakka tana kun dhalaa ol baasaa jechuun ol baasaa jechuutti hin jiruun yaa jechi abbicha isaanitti ol fakkeenyaaf amma intalti takka hoggaa ol baatu akka namni dogoggorutti yoo ol baatu ta'e sun dogongora wanni san maal ta'a haram ta'a haraam irratti ta'a yoo ammoo akka namni isirraa baratutti ol baate yoo sun good fakkeenyaaf amma intalti dhalaa takka ilmaan isiitii isii harkuu ta'a akkas mee akkamii ol baatee asirraa haadha namaa arrabsiti rabbii keessudaan sun amma dogongora gana ilmaan horuu ta'es viidiyoon wallaahi wanni isinii dhaabnu viidiyoon waraabamte haga feesbuukni kun jiru numa jirtii beeka yoo feesbuukni badellee waan feesbuukatti aanaa ta dhufurra dabarti tana numa jala muraa yoo feesbuukni badellee waan feesbuukatti aanaa ta namni fayyadamuu taa'u irratti bahuu ta'es wanni ati waraabde si duubaa namni laaluu ta'a ilmaan keetiitiin laaluu ta'a ni sheenooyte yoo waan badduu keeyse taarikaatu bocolaan si dubbata taarikni rahmata namaan godhu obboleeyyan seenaan rahmata namaan gootu hamaa yoo hamaa dalage hamuma isii gabbaafti yoo gaarii dalage gaarumateen lafa keesse tanaaf shamarraniif wanni hin dhaamu shamarran nutiif nuuf haadha nutiif nuuf intala teenya nutiif nuuf haadha manaati kabajuu qabna kabajaa kan nuufii qabna bootaa kan nuufii qabna guddisuu qabna cunqursuu hin qabnu namootan gadi gadiitii jira kan amma fakkeenyaaf jihaa gama waasaappiitiin ni gaafiin gaafadha ittee dhufti maal jedhaniin ati dhalaadha sagaleen wanni hin jeen jedhaniin sagaleen hin dubbatin ati dhalaadha jedhaniin shuuf dilanuma amantiin islaamaa nama gad cunqursiteetii mi beeka akkasitti beeka nama biyya faranjii tanatti yoo namni islaamaa tokko jaartumaa harka qabatee deema akka waan ajiibaa tokko ilaalan yaa akkana ija baasanii si ilaalan hoggaa nuti kararra yaanu amma fakkeenyaaf an hoggaa kararra yaanu jaartiitii yaa harka qabadheetii wajji deema halaal kiyya waan taateef ummanni akkana ija baasee sila hay islaamni jaalalaatti harka wal qabatu ni qabaa jedhanii yaadan addila sonda mataa keessa yaa tokko amsaalee qabee kulliin jira ni jira faranjii tokko ajaa'ibatti ta'e ajaa'ibatti taate kaseekkatu jira ka dhaabbatee silaalu jira biyya faransaay kanatti hin arge sa akkasitti saniifuu chaarjiin dhumatee jira salaamtumaaf dhufnee chaarjiin dhumatee jira komantiin mul'attu beekta tanaaf obboleeyyan wanni isinii dhaamnu yeroo hunda wallaahi dhalaan mirga guutuu qabdi sagalee ol kaaftee gaafachuu mirga guutuu qabdi abbaa mana isiitii wajji taphachuu mirga guutuu qabdi osoo haraam hin tahin namaatu haraam godha anamma akka qiyyatte wallaahi osoo haraam hin tahin jaarsa ofiitii wajji ta'anii haasawuu jaarsa ofiitii wajji ta'anii taphachuu osoo wanni tun haraam hin tahin abbaatu haraam godhaa beeka abbaatu haraam godha tanaaf dhalaadha jechuun waan akkas dhalaan silaan jiraanne dhalaa jechuun bar dhalaadha jechuun haadha jeeyne dila kana dhaltee bar dhalaadha jechuun ati amma nu laalaa jiru ati amma nu dhageeffachaa jiru kana dhalaatu si dhale dhalaaf bootaa kan nuu qabda amantiin islaamaa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam silaa bar irra qaalii namaati rabbi biratti akkasuma kasimti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa haqa haadhaatii caalchise si galee haadha jechuun haqa isii ofti aanse شوف إرجما ربي تسلا نمون دبر الجالة ما رابي نافعتي سيو إرجما ربي جالة نمليهن أمنوا بيخ ولكن مو حق هذا حق ساتي عن سي ربي سبحانه وتعالى مالجي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وقضى ربك ربك مرتيس جلمري ألا تعبدوا إلا إياه أكا إسم عليه نقبر وبالوالدين إحسانا هذا في أبتي تلقولو شوف هذا في أبتي تلقولو جتون فكينيا kabajaha ada nama eenyutu gurbaa tokko ergamaa rabbi dhufe sallallahu alaihi wasallam eenyutu haqana qabaa jedheen amma baaba dhufne baaba dhab adun goto ya bravo okay bravo baaba ne dhufna deem charge nu dhaamaa jirti ergamaa rabbiitti dhufee gurbaan tokko sallallahu alaihi wasallam maal jedheen mee eenyutu tola itti ooluu haqanatti qabaa ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam haadha mana keetiiti haadha mana keetii osoo hin ta'in haadha teetii ummuka thumma ummuka tara sadi fide haadha tee sammuun na kute haadha mana keetiiti hoggaan jiru dhiifama هذا مناطق الجوارين جل أماري دفين شاخلة تناف أمك ثم أمك جين هذا مناجي جوان قدادا هذا منا بوتا خناف على جنكر سونغاري ميتي kan baru ya artinya baju toko ya kan ya lah anjir toko narke anes baru ya sekian gini ulbah kalas gitu asgatai isini tola wani him tangkabanan ulbah ya wanim tangkabanan ammo kanatti ozoni fi wanni takkan jiranne ulbahun faida isinin qabdu jeeti yaada yo kawana ram godu miti ya jarsa jarti rahada yo fakkeenyaaf amma prankin jaarsa kiyya godhe waan fafakkottu hada laguutu jira tanaaf daawwattoota keenya insha Allah ta'ala isinitti haa baratu dhalaa kabajuun ammoo wanni takka taniinan asumaan isinii dhaamu warri Hamzaa Shee Jaabir akka mataa keessanitti arrabsitan itti nuufufa thank you galatooma maaliif jennaan guusanaaf oolaa jirtan guusanaaf dalaganaaf dalagaa jirtan tanaaf itti naafuuf hundiisina guyyaan qiyaamaa waan nu fuuldura jiruuf isin sodaachisuuf miti isin sodaachisee isin beeku isin beeytan wanni isin arrabsitaniiti isin irraa irriftanii jiru wanni niinan isin naagootanii ani isinii godhu isin jiru tanaaf ammoo ani dhiifaman godhu jeetiin jira abbaa fedhe kana duubaana hamate dhiifama godhi lala wallahi hin godhu maaliif jennaan dhiifama godhaa ooluun kun nama rabbaxiraansiiti akkasitti dhiifama waggaa gooteef dhiifama namaa godha jaanis rabbaxiraanan tanaafuu nama rabbaxiraan tan barbaada akkas baru yeroo biraa isinii deebina haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hedduu isin jaalanna viidiyoo ammoo kanarra dheeraa hasa'aa takka YouTube keenya irratti waraabnee jirra YouTube keenya irraa argachuu dandeessan insha Allah ta'ala haga waliin jirru kana waan babbareedu yeroo malee seenneen saa namni nun jiru yaa yeroo malee seenne walitti deebina viidiyoo dheertuu ammoo YouTube keenya irraa argattan haga waliin jirru kana insha Allah ta'ala ummanni keenya bar paawara guddaa qaba bar paawara kam qaba beektaa Abdullahi fi Abu Abdullahi sirraa dhabamsiisan isaanii miti dhabamsiisa kama biraatti malee afaan isaaniitu hin beeku Abdullahi fi lakki afaan oromootiin jiran dhaqanii barreessan beektu afaan oromoo jechuun das nama jaa Abdullahi fi Abu Abdullahi mee amma mee afaan oromoo beekanii waan qayyiritti jaalatanii beekta lakki dhaqanii jala afaan oromootiin barreessan uummata ajaa'ibaati bar afaan oromootiin Dr. Zakir Jalaffaa afaan oromootiin barreessan wallahi uummata nagayaati galatooma viidiyoo teenya guutuu fi tan sa'a takka YouTube irraa argattan haga walitti deebinuu salawaata ergamaa rabbii irratti nuu buusaa ni yaa'uuf deemna dhufnee yaa'uuf deemna يا ربي نفني
Allah. warri nama jaalatu hundi qalbii teessanii qulqulluu galatooma warri nama rabsamoo rabbi isin haa qajeelchu namni jannata seenullee nama qalbiin qulqulluuti Khanama qalbii qulqulleeffadhaa ya khanama arrabsu bar arraba sanirraa faayidaan inni argatu hin jiru. nagaya dhabuu qofa Nagaya dhabuu qofa. namni hoggaaniif nama arrabse halkan ciiseen bulu Ciiseen bulu wallah. Qalba masaa gurraacha fee rakkumaatu isatti hoddommaata. akkas anamma akkas jeeti yaada mere Yaa. namni rabbiin bad nama qalbiin qulqulluu jannata naqaan salaattee soomantee yoo qalbiin tee obboleessa kee kan qabaan Waan ajaa'ibaate haa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti dubbatee maal jedhe yawma laa yanfacu maalun walaa banuun يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نما guyyaa tokkotu dhufaa jee guyyaa horii fi ilmaan ati dhalte fi zaraa zarmaanni keessin fayyanne illaa man ata allaha biqalbin saliim nama qalbii qulqulluu qabatee rabbitti dhaqe malee qalbii qulqulluu rabbi nuuf haa kennu. Qalbii qulqulluu jechuun qalbii akkamii? Qalbii bocolli arraba keessaa hin baane. Qalbii nagayni qoftiin bahu. Ergamaan Allah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi maal jaa? Alaa ukhbirukum bishay'in idhaa facaltumuhu taxaababtum jaa. Mee waan takka isinii himuu jee tayoo gootan hedduu wal jaalattan. يا إرجما ربي نو أوديسيتين صحابان كلون رضوان الله عليهم الله في توبابا منو أوديسي هجاج أنين ني أوديسيف مالجئين أفشوا السلام بينكم سلامتا جدو تيسني فجأسا هجاني سلامتا فجأفتن والجالتن يجي لا مي سلامتو مخانا جيتش معنا سيالالومي السلام عليكم أبو نجيني الله إسن الرت هاجرات رب الرا نجيني إسن الرت هاجرات خمال جان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إسن الرتيس نجيني رب الرا إسن الرت هاجرات بركة وجه ما شاء الله شوف دعائي ولي قد هديما نمني هو قاسي أركي دعائي سيقو دي ها مي gammachuun tana alaa kam dhugumaan jechu kun jecha jaalala nama jidduutti uumu tanaaf salaamtaa waliin ja'a wal jaalatan jee ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam nagayni rabbi isin irratti haa jiraatu gammachuun isiniif haa taatu bilisummaan nuuf haa dhuftu nagaya rabbi nu haa godhu waan haasoyne jirra dadhabne guutuu isii ammoo maquma peejii kanaan YouTube irraa argachuu dandeessan aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti obboleeyyan isin jaalanna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ila alliqaa.